gaafadheen ture jechuudha. Gaafiin gaafadheesii waa'ee ayyuu. Qalbii kee keessa iyyuu yaane jechuudha. Ani bara jireenya koo yeroo baay'ee rifadheen jira. Akka kaleessaatti guyyaan itti rifadheen qabu ani. Isuma dhugaan siin jedha sabba. Bakka baay'ee mafakkaani qaama kootu qabbanaa'ee completely hojiidhaan alan ta'e. Bakka nan callisee sa'aatiiwwan dheeraadhaa jechuudha. Innaa sababni immoo waanuma guyyaa dubbadhe sanadha jechuudha. Akka isaan sababa xinnoo barbaadu. Biyya kana immoo beekta. Xinnoo maallaqa gahaa qabaachuu taanaan dhugaan kan kee qilee baasaa lixa. To'ati ilaaltu fuudhanii karchalleetti sigatu jechuudha. Namichi eegsi godhuun jiru. Naa baay'ee ulfaata. Yaada keenan fudha bareechee. Bakka gara ciseenii haa ba'u. Wabiin qarshii kadhate haa jedhanii dhimma isaaniidha. Idoon kee ramoota. Ani duraan ofii koofiin fiigee maallaqa kaniin sassaabadhu, kaniin hojjetadhu, kaniin maal jedhu maal. Ammas harka namaa eeggadha jechuudha miti. Garuu ergan dhaabee ammata ture hin jira normaali. Ergan dhaabee jechuudha. Hojiiwwan duraan hojjechaa ture. So biyya ba'uu nan barbaada. Garuu waan ittiin deemuu qabu. Kanaafi silaa yaadni kee bareeda ture. Kan waan ittiin deemuu waan hin qabnee fi taa'eetumaa adabbii jiru fudhachuudha. Yoo Rabbi jedhee ani iyyuu dhugaa qabaadheeni dhugaan kiyya mo'ate alhamdulillah jireenyi itti fufa isa booda akka dur fiigutti nan fiiga. Yoommoo dharri isaanii yeroodhaaf mo'atee kan irra oolu ta'e harka sassaabadheen gara jedhametti deemuudha jechuudha. Kanuma siin jedha. Kanadha. Sa'a barbaachaa iyyuu immoo gaafachaa jirra. Lafi nuti hin bilbille lafti hin gaafanne bakka firoota ishee hedduu waan hin beekuu fi lafi nu hin bilbilen hin jiru. Iddoon nuti barbaadin hin jiru. Innaa hin dhabne. Over gaafa barbaachaa ammeessitees immoo situ keessa jiraa jedhamta. Akkuma shakkii kanatu dhugoomaa deemaa jechuudha. Kanaaf cinqamee waan harka keessaa qabuuf jedhu. Naa walumaa galatti Rabbi nama sattaru. Rabbi keessaa nama baasu waan kana keessaa jechuudha. Murtii guutuu. Daabboo arraabdisan ta nyaatan seetee. Viidiyoo kana warra qalbii qabamanii namoota dhaga'uu qaban biraan akka ga'uuf hundi keessan jalqabarratti share godhaa. Itti aansee wanta torbee odeeffannoo baay'eetu deddeemaa jira. Ani immoo hojiirratti xiqqoo biizii ta'eetii jira. Waa tokkollee dubbachuuf yookaan deebii kennuudhaaf qophii hin turre. Har'a immoo akkuma galgala kana waadaa isin seene viidiyoo kana isinii fiduufan dirqame yaada deebii kiyyaa jechuudha. Duraan dursee ani namoonni nan beeyin akka na bartaniif profaayilii kiyya kana gubbaa naayikneemiin jiru deemaati dubbisaa akka feetee jira. Akka feetee jechuun nama wanta ofii fedhe qofa itti amane hojjetu jechuudha. Guyyaa tokkoof waa'ee jireenya ilma namaa walumaa galatti isa ilma namaa hin beekne jechuudha malee. Yeroo itti aanu sun immoo waa'ee oduuf odeeffannoo fiigaatti jiru kana maddii iccitii kana eessaa namni baay'een cinqa akka waan viidiyoo waraabee nama bilaatii arginu. Iccitiin kun iccitii maatii jidduu ture. Iccitii jaarsaaf jaartii jidduu ture. Iccitii jaarsaaf jaartii jidduu ture kana yookaan nama waliin jiraachaa ture eksiitii akka jechuun waggaa 2 dura ture. Iccitiin kun iccitii mana keessaati. So har'a namoonni anaa wajjin gibbii diinummaa fi lola dhuunfaa keessa jiru karaa barbaadan ishee akkate iccitii kana irraa fudhate. Isheenis sadarkaan har'a anirra jiru kanatti gammachuu anaaf akka hin qabne nan tilmaama waan ta'eef anaaf siin gammachuun egaa deemne waggaa takkaaf ji'a 4 kana dura guyyaa tokkoof dubbadhee hin beeku. Har'a garuu sababa kana wal qabsiisee ibsuun barbaada. Iccitiin kun iccitii maatii jidduu jirutti akka hubatamu gammachuun biratti barbaada. Inni biraa akka feeteen galii yuutuubaraan eeggatu. Akka feeteen profaayilii amantii hin qabu. Akka feeteen sugar maamii Ameerikaa jirtutti hin heerumne. Akka feetee jireenyi isaa sugar maamii Ameerikaa jirturraa mindaa dhufuun hin jiraatu.
akka dhiira cabsee bassee gara ta'uuf hin ta'e yaalee mokoree hojjeteef jiraachisa. Akka feeteen hin heerumne shugarmaamii biyya alaa jirtu tannikaa ofiin irraa buufatu. Akka feeteen nama jireenya ofiif jiraachisu jechuudha. Ati inni nalaalaa jirtu kan nalaaluuf jirtullee jaalattee kan fooloo nagooti hin jirtu. Bara 2020 takka irraa ni yaadatta yoo ta'e wanti anaan hin jaamin anarratti godhamin hin jiru. Osoo miidiyaa kanarraa galata'u ta'e akka feeteen har'a miidiyaa kana fayyadamaatii hin jiru. Because wanti anaan hin jaamin hin jiru waan ta'eef. Inni jaalattee fooloo nagooti hin jirtu. Cabsinee bassineeti injifannee warra kaleessa nu arrabsaatii turan. Akka diinan nu balaaleffachaa turan. Akka manguddummaa erganii buluq jalaa nu baasin jedhan goone. Akka nu jaalatan nu faarsan goone. Kan ammoo hojiin itti agarsiisne. So gabaabumatti namoonni gareenis ta'e dhuunfaadhaan ana wajjin tapha kana jalqabne taphni kun akka hin xumuraminis ni mun barbaada qaban. Ammaatti waxxabbat xaaxaa እንደገባ በዚሁ ላሳውቅ እፈልጋለሁ። ሲስ ጋሬንቲስ ታምኒ ኸይ ni jalqabe malee hin xumuramne. TV gabaabaa kana kannuu wanti na barbaachisee fi namoota kaardii qarshanii teeleerraa liqeeffatanii suuraa namaa feesbuuk irraa buufatanii waa'ee oduu namaa guyyaa guutuu mana namatti siqilfatanii irraa haasaatii oolaniif deebii kannuu barbaade osoo hin taane just nama akka namummaatti yaadu isa sammuu nabiyaa qabuu fi guddina namaatiif gammadu akka dhugaa kana hubatuun hubachiisuudhaan dhufe. Ani ijoollee xixiqqoo miti kan jettee namaatiif yookaan oduu namaatiif kan waan xixiqqoo wanta hin jirreef jiruuf gadi ba'ee dhiifama gaafatu. Har'aa miti. Gaafa paaworaa akka har'aa kana hin qabaatin magaalaa hin jiraatin afaan magaalaan bareessanu namni danda'ee miidiyaa irraa nu galchinu. Kanaaf eenyutti irra rakkoo akka ta'ee fi isteeppiin itti dhaanu maal akka ta'e kan waliin itti deemnu ta'a. Iccitiin kun iccitii maatii jidduu ture. Iccitii jaarsaaf jaartii jidduu ture. Iccitii jaarsaaf jaartii jidduu ture kana yookaan nama waliin jiraachaa ture eksiitii akka jechuun waggaa 2 dura ture. Iccitiin kun iccitii mana keessaati. So har'a namoonni anaa wajjin gibbii diinummaa fi lola dhuunfaa keessa jiru hara barbaadan ishee akka ta'e iccitii kana irraa fudhatu. Isheenis sadarkaan har'a anirra jiru kanatti gammachuu anaaf akka hin qabne nan tilmaama waan ta'eef anaaf siin gammachuun egaa deemne waggaa takkaaf ji'a 4 kana dura guyyaa tokkoof dubbadhee hin beeku. Har'a garuu sababa kana wal qabsiisee ibsuun barbaada. Iccitiin kun iccitii maatii jidduu jirutti akka hubatamu gammachuun biratti barbaada. Inni biraa akka feeteen galii yuutuubaraan eeggatu. Akka feeteen profaayilii amantii hin qabu. Akka feeteen shugarmaamii Ameerikaa jirtutti hin heerumne. Akka feete jireenyi isaa shugarmaamii Ameerikaa jirturraa mindaa dhufuun hin jiraatu. Akka dhiira cabsee bassee gara ta'uuf hin ta'e yaalee mokoree hojjeteef jiraachisa. Akka feeteen hin heerumne shugarmaamii biyya alaa jirtutti tannikaa ofiin irraa buufatu. Akka feeteen nama jireenya ofiif jiraachisu jechuudha. Ati inni nalaalaa jirtu kan nalaaluuf jirtullee jaalattee kan fooloo nagooti hin jirtu. Bara 2020 takka irraa ni yaadatta yoo ta'e wanti anaan hin jaamin anarratti godhamin hin jiru. Osoo miidiyaa kanarraa galata'u ta'e akka feeteen har'a miidiyaa kana fayyadamaatii hin jiru. Because wanti anaan hin jaamin hin jiru waan ta'eef. Inni jaalattee fooloo nagooti hin jirtu. Cabsinee bassineeti injifannee warra kaleessa nu arrabsaatii turan. Akka diinan nu balaaleffachaa turan. Akka manguddummaa erganii buluq jalaa nu baasin jedhan goone. Akka nu jaalatan nu faarsan goone. Kan ammoo hojiin